hariiroon sun erga adda citee almost waggaa tokkoof ji'a 10 waggaa tokkoof ji'a 10 wayiin ta'a erga haasaan keenya yookiin communication himti keenya iyyuu dhaabbatee jechuudha. Kaanaadaatu deemin deebitee dhufte. Kaanaadaa dhamanaa keetti jira. Isee dhadheetuun argin deebitee dhufte. So maaliif Kaanaadaa maaliif hin deemne maaliif dhadhee dhamanaa keen argine? Gamoo dheeraa gaafa ijaartu asii gadi baay'ee fageessite qotuutu sirraa eegama. Akka inni darbii baay'ee baatutti jechuudha. Maybe hin beeku waaqayyo kan inni sirriimatti wantoota baay'ee na baachisuu fi gara fuulduraatti waan hojjedhu bal'aan jiraachuu danda'a. Komentii irratti iddoo garagaraatti kanan argaa ture. Tiyyaa wajjiniin hojjechuun kee ngaa yeroo tokko ngaa. Sanbata guddaa ganama abbaan manaa waldaan naqee ka'ee haati manaa immoo galgala naayit kilabiin deema jetti taanaa walitti dhufu waan ta'eef. Waaqoon garuu waan baay'ee nama gaddisiisu Waaqoo ni beektu mucaan koomeediyaanii sana. Haadha manaa faana gargar akka citan connection isaanii communication isaanii walitti dhufeenya yookiin immoo waliin jiraachuun isaanii akka cite dubbataa jira. Yeroo baay'ee maaliif ijoolleen kun gara waggaa 3 darbaniiru maaliif daa'iman godhanne jechaan ture dhugaa dubbachuu mucayyoo maa deemte too daa'iman godhatin hala deemte akkuma sargii godhatanii xiqqoo turte. Gaafii nati ta'aa ture jechuudha. Garuu har'a mucichi gadi baase dhiyoo ala deemee tureeyyuu gara ji'oota wayii dura jechuudha. Ashamaa hordoftoota koo nagaa sin gaafachuu hin irraanfanne jirtuu ani nagaa kooti galata waaqayyo. Chaanaala kana faaraa warri taatan seenatii subscribe godhaa. Share like gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Saamu'eel irribarraa ka'ee bakka kunoo kanumaa jechuudha. Haadha daa'imaa jechuun ehew maalin isiniin jedhee sagalee yeroo fuudhee daqiiqaa tokko yookiin seekondii ol fuudhee akka sagalee tiisisatu dubbadhe irribarraa fuudhee jechuudha. So naarafe jedheen haasa'u ka'ee jechuudha. Duraan ishii kanarraa achi immoo isatu rafee jechuudha. So akkasumatti taasifna nagaa inni immoo kaameeraa fuuldura abadan na'u. Gaafan qophaa waraabuu bar Fayyisaa baatee kiris dhaabata malee kaameeraa saaqaa arginaan nabraa hin siqu hin giyyee gangalatee kaameeraa naalaa balleessa malee jechuudha. Anyways rakkoon qabu gara haasaa kootittan deebi'a. Maalumaaf akkanumatti nu jajjabeessaa egaa. Mukti firee qabu maal jedha ol jedha olin jedhu gaduma jedhaatuma jedhame yaw chaanaala koos gaa kanuma akka gadi bu'eem ni beektu yaw waaqayyo naa ulfaatu yeroo hundaa akka warra kaan mooqii yoo jechuu baates qasuma jenneeti deemna nuti dhimma isaa qabnu kanuma kan aggannu qaba waan ta'eef kanaaf chaanaala koo subscribe godhaa share like godhaa isiniin jedheen yaada kootti fufa jechuudha. Yaada koo yeroo itti fufu gamaan jechuun barbaadeetanii waaqoni ana duraan jedhe sargii isaanii ta'uun oolu yaa mana waaqayyootti kan isaan waadaa walii galanii wal fuudhanii egaa bara kana mana waaqayyoo kee dhoksaatti wal fuutee kee mana jaarsummaadhaan wal fuutee kee namni beekee namni hin beekne kee ila bara kana sinitti muusa dhugaa jechuudha. Anis keessan jira bara ta'uun beeku bara hafuun beeku bara heebbifamu akka itti heebbifamu maal akka ta'uun beeku. Maaliif seexanichi laphee namaa waan baay'ee guuteef waan ta'eef jechuudha. Kanaaf inni sagalee waaqayyootiin walii kakatee fuudhes inni gaarummaadhaan maatiin wal fuudheef inni dhoksaatti fuudhes inni beeksisee fuudhes kan diigamu sekoondiidhumatti argitu jechuudha. Kanaaf tokkoffaa waaqayyoon nu haa gargaaru bara hamaa keessatti egaa hundumaafuu jechuudha. Ijoolleen kun gara naannoo waggaa 3ti akkuma cidha godhataniin manuma waaqayyootti walii fuudhanii kanaaf biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf har'a ijoollee isa dhugaa dubbachuuf gola waan isin heebbisee fi gola baay'ee nama hobsa qabu. Otuma lolli jiru, otuma rakkinni jiru, otuma muudamni baay'een jiru waliin jiraata yoo ta'e malee baay'ee ulfaata bara kana jechuudha. Bara kana isa nuti keessa jirru jechuudha. Maaliif qaani dhabamu
uraan dhabamu uraa sana keessa inni duuchuu jiraachuu hin danda'a jechuudha. Ani warra miidiyaa irra fakkeessanii በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው ሙጫዮ አማሪፋ ቶክ ሙጫሺ ሰለሌ ጂአ ቶርባት ዴሴ amma abbaan manaa dhiisee deeme maaliifaan kan jedhe yeroo baay'ee nyaata gootii sidaati ishii kukusaa ishee abeet fiqirii jechuun ishii qanii sanbataa gadi baastee baranda bakka isuma akka daa'imatti kukusaa dhufte jechuudha deessee kaatee garuu waa'ee gargar ba'uu haasa'anii ni boochidasiyyuu ni haartiddasiyyuu maatiin gaa'ila keessa jiraatin maatiin karaa nama jireenya namaa keessaa galuu tokko jetti karaa abbaa manaa jetti karaa shirakkinni karaa maatiiti jedhan kan shiiti እና ማለት ሲት ፈካቴ በቃ ጎንኩማ ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎች ይመስላሉ ያን ጊዜ ማለት ነው በቃ ያለላ ከናይ ሰባሳቲ ደለቴ ከንጀራቡ ወይ ዋና ከሲ አድማ ወንዱም በከቤ ጩንፌ ጋዋ ቀና ሰውኒ አነቶ ዋን ተኮ ቶቶኒን ገሊናን ትልማሜ በካ ዱጋዱባችሁ ናኮል ፊዚስ ወርፍ አማማ ሚዲያ የኔ ፍቅር የትግዲዱ ማን አልካም የፈቀን foqorqorato bula foqorqora warra kasi fe'iyechuu unet yoo miidiyaa irra ta'ee gamana bargixu hunduma gadi baasanii isa akkasitti noo isina gaafata sakkanatti isin harkaa gabbay maal jettu kaleessa fiqiree akkasii qabaatanii akkasitti asana to agarsiistanu har'annaa immoo wal dhabneettanii amma diigamuu bira qaqqabutti maal jettu maal qaanoftu jechuu maal qaanoftu jechuun lafa kaatanii chukootila ani jaalala qabaannaan dhugaa baay'ee nama gammachiisa maaliif waaqayyo jaalata tokko yoollee jaalala wallaali tokko immoo barsiisuu danda'a manuma keessa jechuudha inni sirrii garuu ammanni siin fudhannetti amma namoonni tokko kaameeraa dhoksaa tokkaanii wal waraabanii dhugaa dubbachuuf kan innuma seenurraa ka'eeti yuutububsaa dhufatti jechaa dhufa jechuudha so baay'ee tokko nagarrame waaqon banagaraachin laa xinoo nama gaarii nama waan hundumaa beeku gadi bu'iinsa ol bu'iinsa miidhama maal waa jedhee yaada intalallee yoon beeku baadhee jechuudha egaa gaa'ila yeroo jalqabaa walitti nama fidu waaqayyo jalqaba kan gaa'ila sitti fidu abadan raatuu faanas leestiroo faanas maraatuu faanas isa qabu faanas ati yetti ta'i inni immoo yeessaa ta'u ati qabaadhu kan walitti si fidu garuu waaqayyoodha garuu maal inni rakkinni erga seente tokkoffaa qilleensa galchita ofuma keetii lammaffaa ofumaaf wallaaltaa sadaffaa qilleensa galchuun karaa baay'ee jira karaa maatii jira zim jette informationii ilaalchuma namaarraa leekaatee jira sadaffaa ofuma keetii sammuun kee kan shakku jira yeroo kanatti gaa'ila kan diigu jechuudha nan jedhu ofuma isaatiif jireenya yoo ishiin amma isa isaa ta'u ishii isaa ta'u sun jedhee xaasoma nama tokkorraa ka'ee shakkeet ati kana gootii ati akkasii anaafi miti waan biraa yaaddee jirta jedhee kaasa jechuudha ati yookiin haalaa kan biraa jedhee kaasa jechuudha jedhamee kaasa jechuudha yookiin ishii jedha yookiin isa jedha qilleensa galchuun immoo karaa baay'ee jira karaa maatii jira karaa hiriyaa jira karaa zin jedhee nama jireenya kee taaree jira jechuudha innaan isiniin jedhu karaa maatii waan beekamuudha karaa maatii abbaa manaa dhuunfaata garuu ogeessa ta'uu qabda ogeettii ta'uu qabda siistamaa waan sana dhaamsuu qabda malee dafanii sirkaa diiguyyuu siin tursiisaniyyuu warra hin dandeenye waggaadhaan lakkooftu waggaa tokko waggaadhaan lakkooftu nan baay'een seena waggaan lakkooftu gaala sana jaarte yoo akka godhamu sanatti diiguu barbaadde garuu obsoo qabaatte boocheellee haarteellee gaarummaadhallee himteellee bira darbuu dandeessaa karaan hiriyaa jira hiriyaan ni naaffan jira inni gaaritti seene jedheet garuu akkaamaa godhee sitti ajajuu danda'a ofii isaatii sila dhabeef iddoo gaarii sana waan gaarii sana garuu nama sanaaf ammeenya fakkeessee hin ta'uyyume akkanaa miti jedhee miidhuudhaaf balleessuuf gaarummaa isaa sana innillee gorsuu danda'a gowwaan tokko fudhatee kaatee mana seenee akkuma alaa gorsanitti kaatee diiguu itti bu'uu deema mana isaatti jechuudha kan seenaafu jira ollaa ta'uu danda'an isin jedhee naannoodhaa ta'uu danda'a iddoo ta'e jechuudha isa yoo dhageesse bakka hin diigdamana jechuudha
tokko ofuma ammoo mana keessa walii galteen dhabamuu danda'a lafumaa ka'e. Sijjammarri gaa'illi yaada nama lamaati. Namni lama sun tokko keessaa beekaadha, tokko wallaalaadha. Tokko keessaa dubbataadha, tokko zimmi kan jedhudha. Tokko keessaa kan ogeessa akka maleedha, tokko immoo kan hin beeknedha. Kanuma walitti fida waan. Akkasumatti walitti fida carraadhumatu walitti fide akkasitti. Kanaaf garuu inni ogeessi isa wallaalaa sana jijjiiruu danda'a. Inni immoo dubbataadha, inni immoo zimmi jedhu sun ani zimmi tanyaadha toon taane isa dubbatu sana maaliif dubbata jedhee hiikaatti laachuu qaba. Maaliif jireenya keessatti dubbatala jedhee jechuudha. Yeroon manoota tokko tokko xuxuqee yookiin yaadee ilaaluu fi kan koos yaadee ilaalu maal inni seetanii namoonni tokko tokko inni ogeessa tsabaanyaadhaan ta'a. Ati hin dubbatta. Ati yoo dubbattu waan jireenya sana deemsisuuf dubbatta malee balleessuu ta'e seentu gaarummaadhaan gaa'ila. Zim jettee bijaamaa kee keettee dhufta. Isa soo ta'e shabaxii isaa keettee itti galagala isaatti baay'ee lakkaa'uun ba'a waan barbaade yeroo argate. Namni gaa'ila barbaadu sijjammar keessatti gubata, keessatti haaraa, keessatti dubbata sun maaf hin taane jedhee wal jeeqa wal isa jeequ sana na jeeqissan danda'a aboo jedhee yoo akkanatti taa'e inni diigira jechuudha. Inni aboo jedhee cinqii isa hin danda'u ittu zim jedhanii teessoo marra taa'anii dubartiis haa ta'u dhiiraas. Bakka gaa'illi akkasumatti waggoota lakkaa waan ta'eef wanti dhufu sammi uumame haa uumamu. Akkasuma si'a tokko tokko jechuudha. Akkasii miti garuu gaa'illi. Inni dubbatu maa dubbata jireenya keenya waliin yoo jedha. Innaa waliin yoo maa dubbata namni sun kam sirreessuun qaba. Yoo fi amallisaa naman dubbanne ta'ee jechuudha. Yaada nama sanaa fudhatee sheera. Kanaaf tokko tokko ofumaaf diiga walumaa isaatiifuu walii fudhachuu dhiisee diiga jechuudha. Isaan kana keessaa tokko qaba namni gaa'ila diiguu jechuudha. Sijjammar jechuudha. Kanaaf baay'een gaddee kan waaqoo kana fa'ii diiggachuutti. Bakka ani mucaa bayeetti waan argateetti fakkaata. Amala waan qabdu wayinatti fakkaata. Akka ishiin ala deemte beeka Kanaadaa. Carraan dafee dhufee yeroodhuma sanatti yeroo maddeen booda deemte. Ani surmaachi fudhattiin se'e malee immoo akkas hin taane. Egaa achi warri siqanis nama gatu ta'uun oolu. Nuti homaa siinqees deebinees homaa otoo siinqees kana booda. Nuti beekadha. Innaa waaqayyoon beekadha. Ani waa'ee gaa'ilaa walumatti cafaqeen dubbadhe malee kan koo gaariidha yookiin badaadha yookiin kana qaba jechuu koo miti. Gaa'illi kamuu gaa'ilaa. Kanaaf maal isiniin jedhee namumatu diiga malee gaa'illi waaqayyoon malee namaan hin uumamu. Abadan akka wali isiniin jedhe raatus isinitti hafdu maraatus isinitti hafdu wallaala isaa hafdu beekaa walitti aggaaxame waan ogummaa qaban sana wal jala jijjiiranii waliin haa jiraatan tokko ta'anii jireenya. Garuu nuti bakka nama foonii waan taaneef yeroo tokko tokko inni callaa qabu callaadhaan ishii hir'uu seente sana xoquu deema. Inni sammuu perfeekti qabu rigi baratee ishee yoo ishiin barattee iddoo sana hin geenye isaan tuqaa ishii soo ta'e isas jechuudha. Xinnoo wal darbanii wal tuquu deemu jechuudha. Xinnoo waan wal darbanii. Innaa gaa'illi seenee innasum diigame immoo baay'ee tokko na dinqa yeroo tokko tokko akkuma ta'anillee ta'anii obsanii maaliif akka taatu taate otoo miidhamtuu obsuun bar ogummaa si agarsiisa. Wayi huumtaa ammuma hobsite sana keessatti gargaarsa waaqayyoo sin fudhatta jabina waaqayyoo sin fudhatta kaayyoonni sii qopheessi wayis fudhatta ammuma turtu innis waa sii mijeessaa deema. Turuuf hoo jettee fugguma hoo jettee tokkuma ta'a jechuudha. Maaliif maafan tuqames maaf naan jedhames yoo jettee maafan ta'e yoo jettee ba'uu ni baata namni nama dhorku hin jiru baara. Borusuu anuma akkasitti seenama garuu obsuun waaqayyoodhaaf. Gaarii gochuun waaqayyoodhaaf. Gaa'ila sana ijaaruun waaqayyoodhaaf. Inni yoo si faana ta'e immoo bareechee ijaaraa deema. Waa sii mul'isu isaan tatuyyuu gammadaa deemtaa. Isa hir'ate immoo isaan cufaa deemtaa. Si galee akkasitti deemuu qaba malee gaa'ila akkuma kaa'ametti achuma kaa'ame diigamuun sirrii miti. Kanaaf waaqoo mucaa kanagaa waaqayyoon nama immoo gaarii hin beeku.
gaarummaa ala kee ilaallee dubbanne malee waan hir'ina wal miitanii yookiin wal gargar bahuun yookiin immoo walitti dhufeenyi keessan akka dhaabatu ta'e isintu beeka. Si bira jiraachuu danda'a yookiin si bira jiraachuu danda'a. Iddoo lachuu jira garuu furuu kan danda'u isinum lamaan. Amma tokkoon miti kan diigamu gaa'ela. Wal bira jiraachuu. Akkuma nama isiniin jedhe tokko namni tokko nama waan dubbanne zimmi jedhee jireenya zim jedhee dabaluu baatus zim jedhee kan jiraatu jira namni. Gaa'ela soota ta'etti isin zim jedhee dubartii soota irra bucatteetu miicachuun ittiin bareedu uffachuun ittiin bareedu qodaa haaraa biduun ittiin bareedu dhabamus ittiin bareedu ittiin hir'atu dabalus ittiin bareedu jira. Dhiirris akkasuma hin seenaan ba'a barrii qabaa haadha manaati galgala bichaa ol seenaa bakka innis jira. Inni kan ta'uufi hin fufsiisu wanta akkasii. Sini galee nama sana sadimsisi jedhe sana ammoo inni sun nu bukkee xinnoo amma tokko appreciate gochuu qaba nama sana. Yaadan jijjiiruu waan jiru jireenyi mee gaa'illi mee kana laman jiraatanii akkasitti mee jijjiirama akkasitti bareedaa jedhee immoo himuu barbaachisa jechuudha inni tokko. Yeroo sana inni damsisi sun amma tokko fudhachuu illee danda'a. Yoo hafe garuu dhuguma giddiin nama jijjiiruu hin dandeessan. Yoo sammuun nama sanaa jijjiiramuu hin dandeenye. Namni tokko immoo carraa namaa hin qaba dhugaa dubbachuuf isa kana jala mureen isinitti hima carraa namaa kan qabu baay'eetu jira. Ofiimaa dhimma jiraachuus dhimma guddachuus baqa gaa'ilum jennatti gane malee homaa kan itti fakkaanne jira. Ati immoo jireenya gaa'ilatti jiraachuu waan ta'e waan sochootu waan jiruufi faalladha. Si qaba jechuudha baqa. In barbaadda kaati jiraachuu gaa'ila. Gaa'illi waan baay'ee kutoota baay'ee qaba gaa. Kanaaf baay'ee ulfaataadha garuu Waaqayyoon egaa namoota tokko yeroo baay'ee sammuu isaanii asirreessuu fi jechuu barbaada. Chaanaala koo kana subscribe godhaa, like, share godhaa isiniin jedhaa baay'ee.